Ashamaa harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota Mulgetaa tuubii akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyo isinillee baga nagaa fayyaa taatanii baga isaa kanaa singaate isin jedhu hordoftoota fi jaalatamtoota kooyi. Maaliin dhufte Mulgetaan jechuun keessan oolu akkuma asirratti argaa jirtan kana kadirii bal'oo fatiyaadha jechuudha. Inna oduun gara viidiyoo kiyyaatti darbeen dura garuu warra mana kanaaf haarawwataa subscribe gochuuf hin dagatinaa isiniin jedhu hordoftoota fi kabajamtoota kooyi. Inna dhugaa dubbachuudhaaf namni tokko badii ofii isaan beekee jechuudha gara hin taane sanitti beekee gara inni itti deemu san beekee jechuudha gara badii akka ta'e of beekee namni suni daandii sirriitti deebi'uun isaa dhugaa rabbii waan baay'ee nama gammachuu fi waan baay'ee namatti toludha jechuudha. Maaliif Kadir karaa hin taanirra deemaa ture karaa isa fayyannirra deemaa ture jechuudha. Garuu amma qixaaxee ofii argatee waan hunda ofii argannaani karaan irra jiru kun nan baasu jedhee deebi'ee jechuudha. Akkuma bal'oo dhiifama gaafate jechuudha. Deebi'ee ammas fatiyaarra kufee jechuudha. Fatiyaa tiyyaa dhiifama haadha ta'u obboleettii ta'u jedhee jechuudha. Badii itti balleesse hundaafuu jechuudha. Irratti kufee araarfatee jira jechuudha. Dhugaa rabbi jechuudha. Mee viidiyoo tokko laallee walitti deemnaa na wajjin tura. Anna hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa dhugaa dubbachuudhaaf namni tokko badii ofii beekee na balleessee itti balleessee gara jara kana nama gara haqaatiin itti dhufne anatu badii kootiin itti dhufe anatu gara hin taane itti dhufe jara kana dhiifama gaafachuun qaba boleetti tana dhiifama gaafachuun qaba jedhee jechuudha. Dhiifama gaafachuun isaa dhugaa rabbi waan baay'ee namatti toluu fi waan baay'ee nama gammachiisuudha jechuudha. Namni tokko badii ofii san beekee balleessee nama kana kiisuun qaba jedhee jechuudha. Yoo badii ofii san beekee baay'ee gaariidha jechuudha. Garuu odoo badii isaa san beekuu badii san irratti baduma isaa yoo dabalate waan illee itti eekama jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf wanni isaan hojjechaa turan waan baay'ee jibbisiisaa fi waan baay'ee fokkataadha jechuudha. Wanni isaan bal'oo irratti hojjechaa turan jechuudha. Garuu hiriyoonni Kadir jechuudha kan akka Najjaash kan akka Ammarqaayimoo eenyu jedha sun dhugaa maqaan isaa naaf hin qabamu dhiifama. Inna isaanii ummata kana ummata sammuu hin qabne ummanni kun waan jechuudha. Akkuma isaanii waan hin taane raawwatan jechuudha. Odoo namni beeku ta'e odoo nama sammuu qabu ta'e odoo nama xiqqoo beeku ta'e yookiin nama kaayyoo qabu ta'e nama kuni nama akka isaati namni isaan irratti yakka hojjechaa jiran kun namni isaan miidhaa jiran kun bal'oo fi bahaar homaa hin goone isaanii garuu isaanumatu sollomee yookiin isaanumatu itti balleesse jechuudha. Badii kan durallee fidee amma diqaa fi Najjaashii fi Kadirii kana jechuudha. Garuu Kadirii gocha ofii hojjate san hojii ofii hojjate san hojiin kun nan baasu karaa waaqayyooti irraa dabe karaan kun karaa nan baasne nama kiyya keechas ba'e isaanin addaan ba'uu wayyaa jara kanatti araaramu wayyaa karaa waaqayyoo kiyyaa deebi'ee araarama gaafachuu wayyaa rabbii kiyyaa walitti bu'ee jira rabbii kiyya dhiifama gaafadhee araarama kadhachuu wayya jedhee didee gara bal'oo fa'aa gara fatiyaa fa'aa gara bahar fa'aa deebi'ee amma moo gaachana bahar fa'aa ta'e jechuudha. Bahar fa'aa wajjiniin jara kana qaba isaa cinaa dhaabbadhee akka jarri kunis waan tokko itti murtaa'u yookiin immoo waan tokko irra ga'an akka isaan hojii kana lammata hin hojjanneen isaan taasisaa. Yoo hojii kana dhaaban malee ummanni kun as keessaa nagaa argachuu hin qabu. Fatiyaan nagaa argachuu hin qabdu. Ummanni ishii jeeqamaa jira. Jireenyi ishii jeeqamaa jira jedhee Kadir cinaa dhaabbate jechuudha. Dhugaa waan baay'ee namatti tolu waan baay'ee nama gammachiisu jechuudha. Namni hundumtuu warri badii balleesse hundumtuu odoo beekanii akkatti deebi'anii karaa ofiitirratti odoo nam tokko kana san hin jedhiniin jechuudha. Ofii isaatiin beekee beekumsa ofiitiin badii sanirraa deebi'ee waan baay'ee tokko namatti tola waan baay'ee waaqayyoollee itti namarraa
namarraa jaalatudha jechuudha. Waan baay'ee gaariidha jechuudha. Inna fatiyaan illee dhiifama gootee fi ani sitti hin cabne ni yaa'i dhiifama siif godhee jira baga baatee baddii ati balleessitee baateefis ani dhiifama siif godhee jira erga baddeef naalaa baatee illee ani sitti hin aarree jetteeni dhiifama gootee fi jirti jechuudha. Jilbarratti kufee itti maramee araarfatee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee namatti tola. Baay'ee jechuudha. Warri badii hojjete hundumtuu oduu akka Kadir kana ta'e hundumtuu duubatti deebi'ee jechuudha. Kadir dhugaa dubbachuudhaaf keessa darbee boo'ee jechuudha. Keessa darbee hojii isaa sanitti gaabbete jechuudha. Hojii hojjechaa ture sanitti gaabbee keessa deebi'ee boo'ee jechuudha. Ilmi dhiiraa boo'ee jechuun immoo dhugaa waan baay'ee namatti nama gaddisiisudha jechuudha. Maaliif dhiirri tokko rakkatu malee yookiin immoo wanni cimaan irra ga'u malee akka laayyetti mimmaan hin buusu akka dubartootatiin hojii jechuudha. Garuu Kadir jechuudha badii ofii sanirraa bilisa ta'ee dhiifama gaafannaan akka ishiin garaadhaaf dhiifama gootuu fi jilbarra kufee itti maramee jechuudha. Dhiifama goosisiifatee jira. Waaw jennee ni jirra dhugaa rabbii lammata ittiin deebi'ini waan akkanaa kun waan nama hin baasne jechuudha. Lubbuu namaa baasisiisa malee waan karaa sirriitti nama deebisiisu miti jechuudha. Kanaafuu oga viidiyoo biraatti walitti deebinutti haga viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaa fayyanaaf ta'a turtii gaarii naaf qabaa. Viidiyoo kana share like gochuu hin dagatinaa. Nagaa fayyaa.